deemtu wayii balleessuuf jedhee deemee ishee erguu danda'a, ishee gorsuu danda'a, isheen immoo miskiinadha. Isheen immoo miskiinadha baatee dubbatti waan takka hin beektu. Kanaafi deemtanii wallahi yoo dhuguma na jaallattan ta'e deemtanii hin arrabsinaa ishee. Anaaf isheen wal jaallanne malee haadha manaaf abbaa manaa miti. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole. Dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. An balaachoon keessan maaf akkan callisuu filadhee isiniif himuun jira. Nama 4,000 qofa naa guutaa. Nama 900 sheerii gootan. Nama 3,000 guutaa sheerii. Amma booda dubbachuun hin barbaachisu. Indee yeroo hunda isinii waliin biyyoo laakaa taa'uu qabna. Bachuudhaaf dhufee kan kiyyaa rakkoo hin qabu. An nama tokko waliin rakkoo wayii hin qabu. Jibbaa wayii hin qabu. Nama tokkotti badii tokko balleessee hin beeku. Isanatti balleessa jedhee miidiyaa kanarraa maraatu iyyuu gaafa dubbiin gadi ta'amtee seeraan ilaameedhaan akka fageenyaatti akka oromummaatti oromoon kutaa kamiyyuu seera qabdi. Akka itti dubbii dubbatan qabdi. Akka itti dubbii hiikkatan qabdi. Oromoon kutaa kamiyyuu jechuudha. Gaafa dubbiin taamee dubbatamu. Boqqolloo daanqoo keessa fidde beektumti biyyatti lukkuun keessa fidde. Boqqolloo bakkee afamee jiru jechuudha. Akkas taate dubbiin nama 3,100 keessaniirtu sheer godhami. Dubbiin akkas taate wanni ani isiniin jedhu an nama tokkorraa jibbaan qabu. Jibbaa ganda kamiyyuu hin qabu. Wallahi laazim an jibbaa ganda namaa takka hin qabu. Guyyaa tokko maqaa ganda namaa dhee arrabsee hin beeku ganda namaa. Wallahi isiniin jedha. Ganda namaa guyyaa tokko arrabsee hin beeku. Gadheen garuu na arrabsaa oltii. Gandaan keessatti dhaladhe arrabsaa oltii waan feete haa jettu. Mirga isheeti. Anaan na arrabsaa mirga keessan waan feetan naan jedha. Garuu dhugaa jirtuun isinitti hima jechuudha. Sababa kiyyaan nama biraan arrabsina. Wallahi laazim. Kaanis warri na jaallattanis warri ajandaan akka ho'uu barbaaddanis deemtanii mucayyoon arrabsina. Mucattii hin arrabsina. Kiyyaan si dhiisee, kiyyaan maal tahee, kiyyaan baga si dhiisee, kiyyaan maal tahee warri jettan rabbiif jedhaati dhiisa. Hiree walitti nama fidaa, hiree walirraa adda nama baasa. Tokkoffaa wanni beekuu qabdan. Asli yoo leenca narra gadhiiste malee isiin ammaa kan dubbiitiin taatu isiin ammaa. Mee mana kanatti guyyaa tokko leenci gadhiifamee hin beeku leenca gadhiisa. Dhugumaan ati gandummaan qabdu yoo ta'e leenca gadhiisa. Dhuguma ati ilma gandaati miti yoo taate sabboonummaa yoo qabaattee yoo oromummaatti amantatee yoo akka kiyya nama gandaa ta'uu baattee leenca gadhiisa. Isinii galee warri mucayyoo arrabsitan dhiisa. Irraan dubbatina. Isinii galee maaliif akka ajandaan kun bocamu nan beeka sirriitti. Maaf akka kun godhamu nan beeka. Gariin ajandaa badii ofiif qabu balleessuuf jedhee gariin ajandaa namni isaa waa balleessee wanti taate wayii ajandaa ta'uuf deemtu wayii balleessuuf jedhee deemee ishee erguu danda'a, ishee gorsuu danda'a, isheen immoo miskiinadha. Isheen immoo miskiinadha baatee dubbatti waan takka hin beektu. Kanaafi deemtanii wallahi yoo dhuguma na jaallattan ta'e deemtanii hin arrabsinaa ishee. Anaaf isheen wal jaallanne malee haadha manaaf abbaa manaa miti. Anamma irraa dirasii gaa'ela godhadhees hin beeku, nikaas godhadhee hin beeku. An abbaa fedhe jaallachuu, abbaa fedhe dhiisuu mirga guutuun qaba. Mirga guutuun qaba. Na dhagaa. Yes! Asli, thank you. Galato village ago. Inna wanti simbeeku qabdanu galatoomii Asliye. Asli baay'ee tokko si jaallata. Waan jechinaa kenniteef osoo hin taane waan dhimma dhuunfaa namaarraa dubbattu yeroo baay'ee. Yoo dubbattullee baalaansi gootee dubbatta. Na jibbaa koo qabaadhu. Garuu gaafa dubbii dubbattu baalaansi gootee dubbatta. Baalaansi godhanii dubbachuun barbaachisaadha isinii galee. Kanaafi mucayyoo kana deemtanii hin arrabsina. Dhugaan isiniin jedha wallahi an kiyyaan keessi kiyyaa akkuma fuula kiyyaa kana adiidha. Isinii galee sharrii wayii hin qabu.
warri sharii natti yaadu hin jira dhibbaa dhibbatti jira warri na jibbuun hin jira dhibbaa dhibbatti jira namni natti naafu jira an mirga namaa dhiibee miti of ta'ee waan jiraadhuuf malee dhugaa rabbi an guyyaa tokko nan beeka asli kiyya wallahi nama takkan jibbitu ati si galee an of ta'een jiraadha nama jala deemeen tarmaxammatu nama intala maammatu si galee oromummaa kiyya gaafan calanqisiisus namni na barsiisee osoo hin taane ekeleen kana godhinaan jedhee osoo hin taane ittiin guddadhee ittiin dhaladhee akkuma namni kamiyyuu ganda keessatti dhalate qabu anis ganda jimmaattan dhaladhee guddadhee wanni walitti nu buusuuf hin jiru gama kanaan kiyyaan gandummaa qaba an yeroo baay'ee jecha girrisaa jedhu nan fayyadamu girrisaa waan jedhee jecha girrisaa jedhu fayyadamuuf nama kiyyaan arsii arrabsa jedhu fa'ii jira no girrisa jechuun arsiidhaan waan walitti fidu tokko hin qabu anama fakkeenyaaf gaafa namni 10 namni 15 namni 20 namni 30 wayinatti duulu girrisaan jedhaaniin si galee ani rakkoo ganda namaa hin qabu si galee nuti dhugaa rabbiin isiniin jedha nuti dur jechuun gaafa magaalaa wayisa ta'u peejii namaa irrattis gallee waa'ee oromummaa gaafa namaa morkinu isas nama Jimmaa Arsii Baalee Harargee wal qoodaniitti wal arrabsitanu kana nuti akka geetiitti itti fayyadamna ture si galee Arsii gaafa deemtee atileetota alaabaa biyyattii ol fuudhaa jiran jennee ittiin boonnee Jawaarii waamnee ittiin boonnee Harargee deemnee gootota Harargee beektoota Harargee waamnee ittiin boonnee Wallaggaan deemnee paayileetota waamnee Abdiisaa Gaa waamnee Abishee Garbaa waamnee ittiin boonnee Oromoon namoota akkasii qabaa aadaa akkasii qabaa beektoota akkasii qaba jennee Jimmaan deemnee seenaa Abbaa Jifaaritti himnee Ahmadiin Jabaliin boonnee Raayyaa Abbaa Maccaatiin boonnee si galee Baalee deemnee gootota Baalee waamnee ittiin boonnee jechuudha si galee Ilubaaboor deemnee qabeenya uumamaa isheen qabdu gootota isiin qabdu waamnee ittiin boonnee alagaa waliin wal fammaa turre hin beektu yeroo baay'een warra Amaaraa waliin rakkoon kan goo jiraa waliin kanan wal qeequs kanan wal arrabsu si yaadatti yoo ta'e gadi bu'ee gadi xinnaadhee nama qeequuf waan akkasiitiif miti dhiifama naa godhaa si galee ani dubbina nama dubbadhu kun maatiin kiyya na ilaalaa jiru ta'a na argaa jiru ta'a na dhagaa jiru ta'a kanaaf waan badaan dubbadhu si galee ani barandaa irratti dhaladheen guddanne maatii kabajamaa nama guddaa keessaa nama beedha ani akka rifeensa kiyya kana asirratti argitee na ciicattuu miti ani gaafan dhufee si waliin afaan banu gaafan miidiyaa kanarraa dhufee dannasu nama maatii kabajamaa qabu gaafan viidiyoo jira suuraa jira ragaan qaba namaan na godhe nama sana na godhe gaafan jedhu dhugaa isiniin jedha jechuudha gaafan jedhu akka isin ajandaa barbaacha seentanii isin ajandaa barbaacha seentanii Mubaarik immoo seenee waa'ee hayyoo sanaa natti himee jira waa'ee hayyoo sanaa waa'ee haadha sanaa gaafa maqaan haadhaa dhahamu hin danda'an isinii galee anaa guyyaa tokko haadha nama arrabsu argitanii beektu maaliif gaafa namni haadha qoqqoyyuu miira keessa na galchaan kanaaf akka gargaarsi sun gargaaramu barbaadeetanii nama tokkorraa rakkoon qabu Ahmad moo maal culullee jettan sanillee jechuudha inni illee anaaf obboleessa kiyya obbolummaa oromummaa walirraa qabnudha jarrillee kuulloo naan jedhuyyuu Hai ta'u ka kuulloo ta'us kaartaa nuti keessa jirru Oromiyaadha hamma rabbi gargar nu baasutti biyya tokko waliin qabna afaan tokko waliin qabna amantaa takka waliin qabna waan walitti nu fidu baay'ee qabna haga feete obboleessa kiyya haga feete soba achitti bocitanii fidaa jirtan nan beekaa dhaga'een jiras irra ga'een jiras hanga feete waan feete maqaa kootiin jedhi adaraa kee garuu deemtee ganda kee arrabsisiisin waan hin taane dubbattee ganda kiyyas ganda keessatti dhaladhes hin arrabsisiisin si galee gaafa achi waa darbatamu asiisin aara waan ta'eef namni hin barbaachisu wallahi hin barbaachisu an akkatti baalagee ofirraa deebisan nan beekaan namni kiyyaarraa rakkoo qabu namni hundinuu asuma keessa jira biyya tokko keessa jira namoota waliin jiraatan baay'ee jiru an amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee lolliin kaa rabshaan kaa keessa galuun barbaadu miidiyaa kanarratti osoo hin gubadhuun callisa osoo hin gubadhuu osoo keessi kiyya na gubatu miknyaatu asitti nama wal fuudhee waliin jiraataaru jira asitti nama maatii tokko ta'ee jiraataaru jira gaafa gaddaa gaafa gammachuu waliin dhaabbatamaa jira
namni nama meeqa arrabsee nama meeqa gad deebisee hayyuu gad deebisee biyya namaa arrabsee maqaa nama nyaatee fooloo kana hunda argatu. Angaruu amma yoonaatti viidiyoo waraabbachaa jirtu ta'a jechuudha. Nama takkan arrabsine. Sababa kiyyaan nama qeeqinaadha. Mubaarik dhufee birrii walitti sassaabaa ture. Sinii galee. Kanaaf warri kiyyaan gandummaa qaba jettanii gatii marziin gandummaa isin keessa jirudha. Sharriin gandummaa waan isin keessa jirudha. Sinii galee. Kiyyaan biltsiginnaa ta'e maal ta'e warri jettanii jechuun ani eenyunuu kana ta'e naan jechuun danda'u eenyunuu sana ta'e naan jechuun danda'u. Ani ilma Oromooti. Oromummaa kiyya akkamitti akka adeemsifadhu nan beeka. Kaleessatti irratti wal barre hunda keessaniinuu gama qabsootiin gahee akkamii eenyu akka baataa ture hundi keenya iyyuu wal beekna jechuudha.